Amityville kan beekame seenaa Poortugeestti balaa hamaa keessaa tokko kan yeroo dhugaa ta'eef yeroo jalqabaatiif galmeeffamedha. Hundeen isaa ta'ee balaa ulfaataa kan ta'e guyyoota 13 fulbaana bara 1974 yeroo Roonaald D. Feeroo miseensota maatii isaa 6 ajjeesedha. Mana isaanii kan Ocean Avenue keessatti Long Island keessatti argamu waan gochaa garmalee akka kana uummata irraan yaaddoo guddaa fiduudhaan akkasumas akkaataa kanaaf humna dhokataa mana seenaa keessatti dhiibbaa uumameef akka ta'e hubatameera. Roonaald D. Feeroon akkuma du'een maatiin isaa gaddanii akkuma nama tokkotti deemanii awwaalanii garuu immoo kanaan hin hafne erga awwaalameetii guyyaa lamaan booddee budaan isa nyaattee dhattee boolla keessaa qotuun baafattee isa nyaatte. Viidiyoon kan waraabame security kaameraa